Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu? Gara sagantaa odeeffannoo keenya guyyaa irraatti baga nagaan dhuftan. Odeeffannoo haaraa fi ijaarsa siyaasaa mootummaa, hawaasummaa akkasumas addunyaa miidiyaa hawaasaa irraa isin biraan ga'uuf qophii keenya qophaa'ee jira. Har'a jalqaba irratti hordoftoota amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana Iid al-Faxir bara 2026tiin isin ga'e jechaa baga gammaddan jechuun isin eebbifna. Ayyaanni kun naannolee garaa garaatti haala ho'aa ta'een kabajamaa jira. Akkasumas dhimma taayee danda'a irratti falmiin jabaachaa jira. Hidhamaa siyaasaa malee yakkamaa miti jechuun yaadni hawaasaa keessatti babal'achaa jira. Gama biraatiin adda bilisummaa Oromoo yookiin ABO'n ergaa baga ayyaanaa dabarsuun tokkummaa, nageenyaa fi bilisummaa irratti waamicha jabaa dhiyeesseera. Akka addunyaatti ammoo dhaabbanni Meettaa sagantaa haaraa Creator Fast Tracker jedhu beeksisuun uumtoota viidiyoo gara feesbuukitti hawwachuuf kaffaltii ji'a ji'aan akka kaffalu ibseera. Godina Arsii naannoo aanaa Muneessaa keessatti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesuu isaa odeeffannoon dhaga'ameera kan jedhu yoo ta'u, odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo haleellaan misaayilaa Iraan Yerusaalem irratti raawwattu hagaa ta'e dabalaa jira. Edda galgala sa'aatii 1 gidduutti haleellaa raawwataa turte. Har'a ganama 2 garuu hagaa gabaasni kun qindaa'etti namni miidhamuun hin himamne. Bal'ina oduu kanaa hunda qabannee isiniif dhiyeessuuf jirra. Nu waliin turaa jecha chaanala kana subscribe gochuu hin dagatinaa jecha bal'inni oduu keenyaa akka taanutti itti fufa. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo addi bilisummaa Oromoo WBO'n irraa ergaa baga ayyaana Iid al-Faxiriin tokkummaa, nageenya fi bilisummaa irratti waamicha jabaa taasisaniin baga geessan baga ittiin nu ga'ee jiran. Addi bilisummaa Oromoo WBO'n hordoftoota isaanii fi hawaasa musliimaa Oromoo maraan ergaa baga guyyaa ayyaana Iid al-Faxir isiniin ga'e jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Ergaa isaanii keessatti ayyaanni kun yeroo gammachuu qofaa osoo hin taane yeroo waliif yaaduu, waliif dhaabbachuu fi mootummaa haqaa irratti hojjechuuf akka ta'e hubachiisan. Addi bilisummaa Oromoo WBO'n ibsa isaanii keessatti baatii Raamaadaanaa yeroo of qulqulleessuu, obsaa barachuu fi gara Rabbiitti dhiyaatan ta'uu ibsuun hojii gaggaarii fi tokkummaa uummataa cimsuun barbaachisaa ta'uu addeessaniiru. Akkasumas yeroo rakkinaa keessatti waltumsuun hawaasa keessatti jaalalaa fi nagaa dagaagsuun akka itti fufuu qabu dhaamaniiru. Ibsa isaanii kun dhimma amantii qofa irratti kan hin daangeffamne mootummaa haqaa, bilisummaa fi mirga uummataa mirkaneessuuf tattaaffiin taasifamuu qabu akka jabaatu waamicha dabarsaniiru. Uummanni Oromoo yeroo kana akka carraa ittiin tokkummaa isaanii cimsatanii fayyadamuun gara fuulduraatti injifannoo gonfachuuf akka hojjetan hubachiisaniiru. Dhuma irratti addi bilisummaa Oromoo WBO'n uummata Oromoo fi Musliima hundaaf hawwii gaarii dabarsuun nageenya, badhaadhinaa fi bilisummaa akka argatan kadhataniiru. Iid Mubaarak jechuun ergaa isaanii isa xumuraa dabarsaniiru. Dhaabbanni Meettaa odeeffannoo haaraa dinqisiisaa ta'e beeksiseera. Kaanis addunyaa miidiyaa hawaasaa keessatti jijjiirama guddaa fiduuf jedhu dhaabbatichi sagantaa Creator Fast Tracker jedhuun uumtoota viidiyoo beekamoo ta'an gara feesbuukitti hawwachuuf kaffaltii ji'a ji'aan ni kaffallaa jedheera. Sagantaan kun akka ibsamutti namoonni viidiyoo isaanii waltajjiiwwan akka TikTokii fi YouTube irraa gara feesbuukitti deebisuun maxxansan maallaqa guddaa argachuu danda'u. Fakkeenyaaf namni hordoftoota 100,000 qabu ji'atti $1,000 argachuu danda'a kan jedhu yoo ta'u, kana malees kan miliyoona 1 ol qabu ammoo haga $3,000 ga'uutti ni kaffalamaafii jedha. Kana qofa osoo hin taane feesbuukiin viidiyoo isaanii akka namoota baay'een arguuf jajjabina yookiin boostiillee ni kenna. Kun garuu yeroo ammaa ulaagaa cimaa qabaachuun hubatameera. Keessumaa namoota biyya Yuunaayitid Isteetsi fi Kanaadaa keessa jiraatan qofaan jalqabameera. Kanaaf yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti kaffaltiin kun hin eegalle. Garuu bakkoota biroo keessatti hojii irra oolaa jira. Haa ta'u malee tarkaanfiin kun abdii guddaa hawaasa baay'eetti uumeera. Sababni isaas dhaabbanni Meettaa bara darbe keessatti maallaqa uumtootaaf kennuu guddisuuf murannoo qabaachuu isaa ifa godheera. Kana malees rakkoo seeraa fi siyaasa TikTokii irratti biyyoota akka Ameerikaa keessatti mul'ateen uumtonni filannoo biraa akka barbaadan taasisaa jira. Kana jechuun carraan ammaa bifa haaraan banamaa jira. Yoo har'a Itoophiyaatti hin geenyellee boru akka babal'atu shakkii hin qabu. Kanaaf yeroo kana irraa kaasee fuula keenya cimsachuu, hordoftoota keenya guddisuu fi qabiyyee keenya fooyyessuu irratti hojjechuun murteessaadha.
Dhugaan jiru tokko yeroo tiiktookiin uummata baay'ee fayyadamaa ture. Amma immoo dhaabbanni feesbuukii dorgommii keessa seenee jira. Kanaaf namni yeroo irraa fayyadamu injifataa ta'a. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Guyyaan keenya dhufeeraa jechuun abdii isaanii agarsiisaa jiru. Kanaaf nu illee carraa kanaaf of qopheessuu qabna. Hojii cimaa, qabiyyee gaarii fi hordoftoota baay'isuun boruu yoo sagantaan kun Afrikaatti babal'ate keessaa fayyadamtoota jalqabaa ta'uu ni dandeenya ka jedhu ija hawaasaa dura dhaabbatee jira. Qabsoon Oromoo kichuu 5,000tti dhabe bu'aa dhabee jedhan jiraattonni Horroo Guduruu Wallaggaa yaada isaanii nuuf qoodaniin. Qabsoo dheeraa uummanni Oromoo taasiseen gara aangoo mootummaa dhufuun ni yaadatama. Garuu gaaffii guddaan har'a ka'aa jiru. Qabsoon sun bu'aa barbaachisu fideeraa ka jedhu mufii hawaasaa keessatti kaaseera. Jiraattonni naannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa yaada isaanii ibsan akka jedhanitti qabsoon fincila diddaa garbummaa fi xumura diddaa garbummaa wareegama guddaa booda mootummaa jijjiiree jira. Sanuu maqaa mootummaa Oromoo himatuu yoo ta'u, haa ta'u malee rakkoon uummataa furamuu dhabuu hammaateeraa jedhu. Oromoon asii du'aa achis du'aa dhageenya malee nagaa fi tasgabbii hin argine jechuun ibsu. Akka isaan jedhanitti weerarri gareewwan hidhataniin keessumaa kanneen faannoo jedhaman irraa madduun uummanni qe'ee isaa irraa buqqa'ee lubbuu fi qabeenya isaa dhabuun itti fufee jira jedhan. Kunis akka isaan himanitti rakkoon Oromoo ammallee furamuu dhabuu isaa agarsiisaa jedhu. Dabalataanis dargaggoonni qeerroo fi qarree qabsoo keessatti lubbuu isaanii wareegan bu'aa isaanii hin argine jechuun mufii isaanii ibsachaa jiru. Gatii guddaan kaffalame garuu bu'aan hin mul'anne jedhu. Gaaffiin amma ka'u qabsoon Oromoo eessa gahe? Maaliif rakkoon ammas itti fufee ka jedhudha. Furmaanni maal ta'uu danda'a? Mee yaada kana irratti hundaa'uun viidiyoo kana waliin haa ilaallu. Yaada keessanii nuuf qoodaa. Nuti manuun keenyatti kunoo halkanii guyyaa boo ageenya. Oromoon ajjeese mirga akkanaa argate waan najaan nageenya. Oromoon bakkee akkanaatti ammi kun uume. Oromoon bakkee akkanaatti awwaala abe. Oromoon bakkee akkanaatti reenfa saasareen nyaate naa jedhan nuti asitti bakka biddeenumti nuti nyaannu homaa nutti hin fakkaatus jireenya keenyas homaa hin beeknu jecha. Kanaafuu kuni eessa jirtu Finfinnee ummatoota eessan kunoo hanachiis hin fattashanii ja'abanii isinitti ka'an Finfinnee bakkuma isin raftan sanaayyuuyyuu. Maaliif raftu? Qeerroon keenya qarreen keenya kan qabsaaniif uummata Oromoo bilisoomsuuf uummanni Oromoo akka bilisoomtuuf miti kana malee waan biraan jiru. Garuu amma kan jiru waan kan hin du'eef kan hin qabsaa'eef kanaafi atachi siqiyyata akkas ta'e eenyu naamusni jiru waan laafinatti fakkaate. Sanaafi miti kan qabsoo qeerroon sanaafi miti kan du'e. Uummanni keenya irraa garbummaan bu'ee uummanni keenya bilisoome uummanni keenya fayyadamaa yoo ta'e sana keessaa fayyadamaa ta'uudhaan. Bitootessa 19 bara 2026 godina Arsii Aanaa Muleessaatti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesuun dhaga'ame. Kibba Oromiyaa godina Arsii Aanaa Muleessaa keessatti waraanni mootummaa abbaa maatii tokko rasaasaa itti roobsuun ajjeesuun barameera. Odeeffannoon nu qaqqabe akka addeessutti taateen ajjechaa kun Aanaa Muleessaa ganda Odaa Toyaa magaalaa Qancarree jedhamutti humnoota mootummaatiin nama obbo Araddaa Biraanuu jedhamu irratti raawwatame. Obbo Araddaa Biraanuu maanguddoo ganna 50 fi abbaa ijoollee 12 ta'uu kan ibsu odeeffannoon kun gaafa bitootessa 17 bara 2026 qe'ee isaaniitti qabamuun erga hidhamanii booda gaafa bitootessa 18 bara 2026 guyyaa sa'aatii 6 mana hidhaa magaalaa Qancarreetti baafamuun namoota 4 yeroof maqaan isaanii adda hin baane waliin ajjeefamaniiru jedhame. Odeeffannoo keenya baargamaatiin haleellaan misaayilaa Iraan Yerusaalem irratti raawwattu hagaa ta'e dabalaa jira. Ida galgala sa'aatii 1 gidduutti haleellaa raawwataa turte. Har'a ganama 2 namni miidhamuun garuu hin himamne. Haleellaan dabalataa biraa immoo kibbaa fi kibba Israa'elitti xiyyeeffatee ture. Israa'el gama isheetiin kaleessa galgala bu'uuraalee mootummaa Iraan jettu haleelteetti. Waraanni Israa'el Iraan ammallee laawuncheroota misaayilaa 150 fi misaayilota 100 baay'een lakkaawwaman qabdi. Miidiyaaleen Israa'el kan niwus akka gabaasetti erga waraanni jalqabee Iraan misaayilota 900 kan dhukaaste yoo ta'u isaan keessaa 350 kan Israa'el irratti xiyyeeffatamanidha. Kaan biyyoota galoo galaana irratti xiyyeeffatamanii jedhu. Viidiyoon madda oduu Iraan waanaa jedhamuun gadhiifame akka agarsiisutti misaayiloon Iraan iddoo addaa hin
iddoo adda hin baafamne irraa dhukaafamaa jiru jedhame. Egaan odeeffannoo keenya guyyaa har'aa karaa gaammaa ture waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa jecha hanga odeeffannoo biroo walitti deebinutti nagaatti.